Kun BBC Afaan Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya tamsaasni keenya kallattiin isin bira ga'u eegalee jira. Har'a qabiyyeen suneeffanne miidhaa masjiida seenaa qabeessa Al-Najaash irra qaqqabe jedhame iyyaafanneerra. Waan miidhaa malee gana amma kun komitee goonee erguu fi achitti. Ajjeechaa aggituu guddataa ilaalchisuun maatii ishee gaafannee jirra. Maal jedhani? Egaa dhugaan ishee haqni ishee barbaadamuu qabaa kana bukkeen dumtoo kan dhaabbatuu fi walitti bu'insa dhimma daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti tibbana eegale ilaalchisuudhaanis gabaasa qabna. Oduu fedheeffannoo biroos qabna. Ani Hirphaa Gammachuu sinifan dhiyeessaa nu hordofaa. Mariin dhimma hidhaa haaromsaa adda citee ture dilbata kaleessaatti deebi'amee mari'atameera. Marii kanarratti wixinee waliigaltee sanadaa ogeeyyii durataa gamtaa Afrikaan bakka buufamaniin dhiyaateera. Sanada dhiyaate kana Itoophiyaa fi Sudaan yoo fudhatan Masreen Diduushee ministeera bishaan jallisii fi enerjii Itoophiyaa himeera. Zalaalam Taaddasaa dabalatasaa isinitti hima. Marii Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan jaarsummaa gamtaa Afrikaan dhimma hidhaa haaromsaa irratti gaggeessaa turan naannoo ji'a tokkoof adda citee ture. Mariin kun dilbata kaleessaa amajji 3 bara 2021 wayita eegalu ogeeyyii gamtaan Afrikaa bakka buuse wixinee sanadaa waliigaltee biyyoota sadeeniif dhiyeessanii turan. Wixinee sanadaa kana Itoophiyaa fi Sudaan haala gaariidhaan fudhatan jedha ibsi ministeera bishaan jallisii fi enerjii Itoophiyaa. Marii kanarratti ministeeronni dhimma alaa fi dhimma bishaanii biyyoota sadeenii kan hirmaatan yoo ta'u, akkaataan mariin dhimma hidhaa haaromsaa itti fufuu danda'uu fi wixinee sanadaa ogeeyyiin dhiyeessan irratti mari'ataniiru. Itoophiyaan sanada dhiyaate kan fudhattu ta'uu kan ibse ministeerri kun mariiwwan itti aananii gaggeeffaman keessatti yaada sanada kana keessatti eerame akka galteetti fayyadamuufis qophiidha jedheera. Sudaanis yoo taate wixinee sanadaa kanarratti yaada mormii akka hin qabnee fi sanadicha akka waan gaariitti fudhattee mariitti aanuuf qophii ta'uu ibsiteetti jedha ibsi kun. Ministeerri bishaan jallisii fi enerjii Itoophiyaa Masriin sanada kana gonkumaa akkan fudhanne ibse. Biyyootni sadeen dhimma guutinsa bishaanii fi qabinsa hidhaa yookaan opereeshinii isaa irratti akkaataa sanada dhiyaate irratti walii galaniiru. Garuu yaa laga Abbayyaa irratti misoomawwan gara fuulduraatti hojjetamuuf deeman irratti yaada dhiyaate qofatu adda addummaa yaada uumee jedha ministeerichi. Piroojeektiin humna ibsaa hidhaa haaromsaa guddicha Itoophiyaa bishaan kan hin qisaasessine ta'uusaa kan eere ibsi kun Itoophiyaanis kan feetu waliigaltee kana ilaalcha keessa galchee fi hunda walqixa fayyadu akka jiraatudha jedheera. Waliigalteen irra ga'amu garuu mirga itti fayyadama bishaanii Itoophiyaa kan sarbu akka ta'u hin eeyyamnu jedhe. Ogeeyyiin biyyoota sadeenuu erga sanada dhiyaate irratti mari'atanii booda yaada irratti walii galanii fi irratti waliin gallee qabatanii marii ministeerotaa torbeetti aanu keessa gaggeeffamu irratti ni dhiyeessu. Marii kana irratti taajjamuun kan dhiyaatu gamtaan Awurooppaa mariin biyyoota sadeenii deebi'ee itti fufuusaa ilaalchisuun mariin kun haala guutinsa bishaanii fi dhimmoota kana wal qabatan irratti gara waliigalteetti deemuuf akkaan bu'aa qabeessadha jedhe. Itoophiyaan hidha guddicha laga Abbayyaa doolaara biliyoona 4 caaluun hojjechaa jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp wayita qondaala filannoo Joorjiyaatiin bu'aa filannoo Baayiden gargalchuudhaaf sagalee akka barbaadan gaafachuu isaanii ergaan sagalee waraabame beekamee jira. Zalaalam Taaddasaa bal'ina isaa isinitti hima. The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, that you've recalculated. Kun sagalee pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma filannoo injifataman ilaalchisuun barreessaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaatti bilbilaan dubbatanidha. Uummanni Joorjiyaa aareera, uummanni biyyattii kanaa aaraniiru jedhan sagalee 11,780 barbaada. Kutaa kanatti injifanneerra. Irra deebitee yoo lakkoofte rakkoon qabu jechuun Tiraamp yeroo dubbatan dhagaaman. Raffensperger garuu bu'aan filannoo Joorjiyaa sirriidha wayita jedhu dhagaama. Yoo irra deebiin lakkaa isiin jedhe rakkoomaa hin qabaatu jedhan. Raffensperger garuu pirezidaanti qormaatni ati qabdu daataan ati qabdu dogoggora ta'uusaadha jechuun deebisuuf hima. Tiraamp wanta haasa'amaa jiru sanduuqni sagalee saaqamuun maashiniin filannoo ammoo kaawuntii Fulton keessaa akka kaafamedha jedhan. Isaan boodas pirezidaantichi seeraan gaafatamuu akka danda'u qondaalicha doorsan. Waan raawwattan ni beekta garuu hin gabaasne kun yakkadha.
sun akka ta'u eeyyamuuf hin qabdu ture innis siifi abukaatoo kee riyaaniidhaaf balaa guddaadha jedhan Trump kanaafuu Raffensperger bu'aa filannoo bulchiinsichaa irra deebiin akka xiinxalu itti himan Mr. President namoota odeeffannoo galchan qabda nutis namoota odeeffannoo galchan qabna kanaafuu mana murtiitti haa dhiyaatuuti manni murtii irratti haa murteessu jechuun deebiseefi lakkoofsi keenya sirrii akka ta'e waan amannuuf ejjennoon keenya sanuma jechuun deebisaafi filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa yeroo darbe gaggeeffame kana Joe Biden paartii Dimokiraatota irraa kan injifatan yoo ta'u amajji 20 pirezidaantii biyyattii ta'uutiin ni muudamu. Oduun gaggabaabsee isinitti himan waldaan barsiisota Keeniyaa manneen barnootaa har'a banamuu hordofee eeggannoon kooroonaa vaayirasii isa yaaddessuu hime. Qophaa'inni ittisa COVID-19 godhame gahaa miti jechuun hoogganaan waldichaa ibsaniiru. Kooriyaan kibbaatti bara 2020 keessa yeroo jalqabaatiif lakkoofsi nama du'ee kan dhalaturra caaluun yaaddoo uume. Bara darbe keessa daa'imman 275 dhalachuu hordofuudhaan Ministeerri Ajaalaa biyya keessaa maammata isaa irratti jijjiirama waaraa fiduuf waamicha akka godhu sababa ta'ee jira. Hundeessaan Wikileaks Julian Assange Ameerikaaf dabarfamee akka hin kennamne manni murtii waliigalaa London murteessee jira. Abbaan murtii gaaffii Ameerikaan dhiyeessite kan kuffise fayyaa sammuu Assange irra yaaddoo akka qabuu fi Ameerikaattis of ajjeesuu mala yaaddoo ta'uun ibsamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabade isaan kana turan. Gara qabiyyee sattaanota hin ce'u walitti bu'iinsi dhimma daangaa irratti Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti tibbana eegale ammallee akkuma itti fufeetti jira. Loltoonni Sudaan aleellaa fi qocholloo isaan daangaa irraan dhaqqabsiisaa turan akka hin dhaabbanne bulchaan Gondar Lixaa obbo Dassaalany Xaasoo BBC'tti himaniiru. Obbo Dassaalany har'a ganamayyuu dhukaasni gurguddaan dhagahamaa akka ture himanii jiru. አሁን ላይ ያው ሁኔታ ባለበት ነው ያለው haalichi akkuma jirutti jira wanti jijjiiramee hin jiru har'a bakkeewwan haaraa ilaaluuf yommuu jennu meeshaa ciccimaatu dhukaa ture har'a ganama naannoo sa'aatii 4tti naannoo Dalaaloo lakkoofsa 3 fi 24 jedhamutti meeshaa waraanaa cimaa dhukaasaa turan qaama nageenyarra miidhaan ga'ee jiraachuu baatus naannicha jeequun ammayyuu jira kaleessas kaampii namoota dhuunfaa lama gubaniiru bulanii kaanii fedha lafaa bal'ifachuu qaban dabaluu malee mariidhaaf kan qophaa'an hin fakkaatan. Naannoo wal dhibdeen daangaa biyyoota lamaan gidduutti uumame kanarraa qabeenyi namoota 200 manca'uun namoonni 1,000 fi 700 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Namoonni kunneen gara naannichaatti deebi'aniiru. Gaaffii jedhuu fi dhukaasa naannichatti gaggeeffamuun lubbuun namaa darbe jira. Gaaffii jedhuuf obbo Dassaalany akkas jedhan. በዛሬው ዕለት በሰዎች ላይ የደረሰ ጉዳት የለም በትናንትናው ዕለት har'a miidhaan ga'een jiru kaleessa garuu kaampiyoon gubatan jiru nama eegumsarra ture tokkorra miidhaan ga'eera kunis dhukaasa keessa osoo hin taane namicha qaamaan argatanii miidhaa qaamaa irraan ga'anii deeman miidhaa guddaatu irra ga'e du'aaf isa geessuu danda'a hospitaalatti yaalamaa jira amma maalirra akka jiru gaafachuu hin dandeenye namootni asii buqqaan hin deebine isaanis bakka jiranii gadhiisanii waan hin baaneef naannichis gara nagaatti hin deebine waan ta'eef haga ammaatti karaa mootummoota biyyoota lameenii rakkinichi akka hiikamuuf yaalamaa ture garuu fedha qaama tokkoon qofa waan milkaa'u miti isaanis guyyaan miidhaa geessisuu rakkoo uumuu fi qocolloo malee oolan hin jiru nuyi karaa nagaa dhuma jenneeti kan eegaa jirru karaa biraan rakkinichi hiikama jennee hin amannu. በሰላም ከምናደርገው ጥረት ባሻገር xiinxalaan dhimma Afrikaa Alex Diwaal BBC'f xiinxala barreesse keessatti yaa'ii gaad tibbana Jibuutiitti taa'ame irratti ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdok gita isaanii kan Itoophiyaa Abiy Ahmad wajjiniin dhimmicha irratti mari'achuu isaanii ibseera. Hooggantoonni lachuu dhimma daangaa irratti mari'achuuf waliigalanis alduree guutamuu qabu ol kaawwataniiru. Tibbana miidiyaa hawaasaa irratti masjida seena qabeessaa fi umurii dheeraa qabu naannoo Tigraay magaalaa Wuqirootti argamu Alnajaashii irra miidhaan qabu odeeffannee turre. Miidhaa masjida seena qabeessaa fi sadarkaa yuuneeskootti galmaa'e kanarra ga'e jedhamu adda baasuudhaaf pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Dr. Jiilaan Kadir gaafannee jirra. waan miidiyaa malee gana amma kun komitee goonee erguu fi achitti gana qorannee wanni nu ga'e hin jiru amma ganaa nama qoratu erguu fi inshallah erginee axxaarraa irratti jirra inshallah gaafa san malee amma homaa ifa nu hin galle warri erginu kun yoo axxaarra'ee nu fide malee akkasii dubbatuu hin dandeenyu maali nuufis wama miidiyaan haasa'u kana malee waan erginee nama hubachiifne qabnu.
Masjida magaalaa Wuqrootti argamu Alnajaashirra miidhaan naqqabu ittaanaan daayireektara abbaa taayitaa eegumsaa fi qorannoo hambaa Itoophiyaa gargaaran Piroofeesara Ababaw Ayyaaloo himaniiru. Sababa wal waraansa naannichaan hambaalee miidhaman gareen qoratu jalqaba ji'a amajjii kana akka gara Tigraay deemu himaniiru. ወደዛ መሄድ ሁለት የጥናት ቡድን አለ። አንደኛው gara sana kan deemu gareen qorannoo lama jira. Kan jalqabaa biiroon aadaaf turizimii Tigraay dhimmicha hordofaa waan jiruuf gara sanatti ni imala. Kan biraa immoo kan keenyarraa gareen hundaa'ee deemu jira. Kana dura deemuuf yaannee ture hin taane malee amma ministeerri aadaaf turizimii gareen bobbaasan jira. Eegumsa hambaa irraas gareen deemu jira. Alnaajaashii qofa osoo hin taane warra kaanis ilaalee dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Wuqroo mana amantaa kiristaanaa Amaanu'el Munguwaarra miidhaan gaheera. Amma odeeffannoon qabnu isaan kanneeni. Jalqaba Alnaajaashii, lammaffaa Amaanu'el Munguwaa irraa miidhaa qaqqabe ilaaluudha. Kan biraa hambaalee socho'an naannicha keessa turan jiru moo hin jiran kan jedhu irratti biiroo aadaaf turizimii naannoo Tigraay waliin ta'uun gareen cimaan tokko ni ergama. Inni jalqabaa warra miidhaan irra gahe ilaalamee akka suphamaniifi. ይሄ ጉዳት የደረሰባቸውን አይቶ የሚመጣው ለጥገና ነው። Xaaliyaan keessatti baqattuu fakkeenya milkaa'inaa jedhamtee beekamtu aggituu guddataa ajjeefamuun oduu guddisiisaa torban darbe keessa dhagaamee ture. Maatii ishee keessaa tokko kan ta'an obbo Jabeessaa Guddataa jalqaba lubbuun ishee harka namaatti darbuu miidiyaa hawaasaa irraa dhageenya jedhan. Mee waa'een ishee akkam ture jennee obbo Jabeessaa gaafannee jira kunooti. Audituun obboleetti haadha warraa kiyyaa lubbuun ishee harka namaatti darbuusaa sarara sooshaal miidiyaa dhageenye garuu naasuu qabna waan ta'eef gara sanatti dhugaadha moo dhugaa miti waan kun dhuguma ta'ee namoonni taane waan jedhudha ture. Egaa qaama adda addaarraatii namoota shiriyeetanii namoota naannoo diyaasporaa waan biyya alaa jijjiiranii kan irraati kun dhugaa ta'uu yeroo mirkaneeffannu baay'ee gaddinee baay'ee lapheen cabee akkanatti dhageenye jechuudha. Bilbilaan hariiroo wajjin inni qabdu turtanii maaltu ture otoo lubbuun ishiin darbiin dura? Bilbiltii maatiin Itoophiyaa keessa jiru nuti jirra. Ani fakkeenyaaf hojjechuuf gara Swiidin deddeebi'aan ture. Bilbilaaf hin ture. Biyya ishee deebitee hojjechuu mul'ata guguddaa qabdi. Kana fa'aa naaf ibsaa turte jechuudha. Yaada akka ishee akka qabdu raawwachuu danda'eera jechuudha. Reeffi ishee amma magaalaa Finfinnee qaqqabeera? Ammatti hin qaqqabne maatiin har'a Roomirraa gara magaalaa isheen lubbuun ishee darbee bakkatti jiraachaa turte gara sanatti socho'aniiru. Isaan biriifiingii godhu iddoo nutti manii booda ibsa nu kennaniin booda beekuu dandeenya jechuudha, tilmaamuu dandeenya. Gara kan akka dhufuufi eegaa jirra jechuudha. Mirga namaa, mirga dubartootaaf, qilleensa naannoodhaaf dubartii dhaabbachaa turtedha. Kuni bakka kamitti akka ta'ee lubbuun ishee akka darbee baay'ee nuuf hin galu. Egaa dhugaan ishee haqni ishee barbaadamuu qabaa. Kana bukkeen dumtoo kan dhaabbatuu fi dhugaan ishee bahee barumsa guddaan akka irraa argamu akka ta'uudha akka kiyyatti akka maatiitti kan yaada qabnu jechuudha. Otoo lubbuun ishiin darbiin dura yaaddoo qabaachuu ishee miidhaan waan ishiin sodaattu yookiin immoo lubbuu ishiif waan ishee yaaddessu wanti mataa turte jira? Namoota akka ishee sodaachisaa jiranii dubbatteetti kana keejiin akkasii kana kan wajjin kan waan fakkaatu sooshaal miidiyaa irratti ba'ee jira. Namoota sodaachisan sababii adda addaatiin akka jiranidha. Egaa akka kiyyetti taanaan wanni amma sooshaal miidiyaatti hojjetaa isheetu ajjeese abaluuta akkas godha jedhamu kun haqa ishee kan dhoksu kan tokko hojjetaan tokko yoo sababii mindaatiin sababii adda addaatiin hojjechiisaa wajjin walitti bu'e yaadni yookaan inteeshiniin ajjeesuu kun dhufuu hin danda'u. Yeroo takkatti dhufuu hin danda'u. Seeratti himataa walii galtee qabu seeraan himatee mirga isaa kabachiifata. Yaada duubarra jiru akka inni dhookatu kan godhudha. Kuni waan nuuf hin himatamnedha. Kana duuba waa biraa jira waan jedhu kana mataatti qabna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gala gorabuutti finnee jirra. Qopheessaan qophichaa Zalaalam Taaddasaati. Odeeffannoo dabalataa bal'inaan argachuudhaaf gara marsariitii keenya deemuu dandeessanii waan hordoftaniif galata guddaa qabdu. Iddoo nagaa bulaa galatoomaa.